Meeshaalee mana keenya keessaa maal fi akkasuma mootiyyuu magaazina keessatti tokko isaatiin hunda isaa sababa badee fi maaliif akkuma sitti argitanii isinirraa badee ture jira. Meeshaalee nama hedduu qabadhee dhufe maaliif jennaan waqtii waraaban yookiin ammoo gabbaasee baddaan baasee waraabee tokko gatii isinitti himu xiqqoo biizii ta'ee isinirraa badee waa hojii dhiisanii fakkaata. Akkuma sitti argitan meeshaalee kunniin haaraa asiin dura magaazina kana keessa viidiyoo haaraa isiniif hojjedhee jira. Akkasuma meeshaan akka eelee uumamni gara biraallee hin jira. Akkuma sitti argitan kana meeshaan kunniin abbaadha jechuudha. Tokkoffaa irratti meeshaan asitti argitan kuni meeshaa martiiti. Isallee herreega baasee hin erginee fi sababbiin isaa ammoo akkuma isiniin jedhe meeshaa hafeetuyyuu jira. Maaliif jennaan meeshaan tokko dhufee dhabamee tokko mootuyyuu argamaa isiniin jedha. Kuni ka isiitii miti isiin distii guddicha qabdi kan nama biraati dhufee irra taa'e malee meeshaaleen kunniin guutuun kan martiiti. Meeshaan hafee jedhee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo kaawiyaan kunuyyuu 15 tokko naaf fudhate dhufe isiniif galee salaama jechuudha gadheef assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhiifama hin dagadhee isiniin jedha biizii ta'e kaawiyaan kunuu 15 tokko turee dhufee ajajee jechuu barbaadeeti. Kun ammoo jookeen kan nama biraati kan isiitii miti. Akkuma argitan kan asitti meeshaan kun ammoo xiqqaattullee hunda isaatiyyuu yoo ofillee gad jedhee waraabuu dhabe jechuudha. Gayyaasee waraabuu yeroo dhabe isinitti hima. Meeshaan kun akkuma sitti argitanii kan Mariam Halima Hassani kunoo meeshaa aadaa qabdi. Meeshaa aadaa torbanii odaadha. Viidiyoo meeshaa aadaa ergeefii jira. Akkasuma masoobii illee qabdi. Masoobii buddeenatii fi masoobii daabboo isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun ammoo ammallee meeshaan as jala jiru kun ishigii tokko kaartoonii guddaadha. Kaleessuma dhufe jechuudha. Finfinnee akkuma dhufeen jira. Akkuma yaa rabbi. Inni kazaalikaati. Isinii galee isin ajaa'iba hordoftoota kiyya namoonni hedduun jechuudha kan isin sirriitti hubachuu qabdanii inni kuni kazaalikaati isiniin jedha. Kan as jiru kun ammoo irreen hin baane meeshaa nama na bira turaa jiruuti. Irree gambaafnee fi meeshaa arabuuti isiniin jedha. Akkuma sitti argitan meeshaa baay'ee guddaa ta'e qabdi. Wanni akkana kaa'ee fi ganaa irree gabaasee ka'ee ashagaa isiniin jedha. Kaartooniin akkana hiinii ashayina ka yeroo Finfinnee nu dhufutti meeshaa tokko Finfinnee fichisiifna muraasa qofa. Inni kun firiijiidha. Akkuma sitti argitan kunoo firiijiidha. Firiijiin kun ammoo tuyyuu kaaliyaa hasaasaati. Akkasuma ammoo tuyyuu asitti illee meeshaan kun inni ka'ee nutiyyuu ka isiiti maqaa isii ammoo hin dagadhe. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa itti aansuun asillee carqiilee afaa uumatuyyuu jira. Akkasuma ammoo tuyyuu dhufee kana bira jiru jechuudha. Inni kun saadiyaa balee gasgarii meeshaa firnicharaa meeshaa hedduu na biraa qabdi. Isa kana innillee bahee qophaa'ee viidiyoon hin waraabamne viizii sababa ta'erra jechuudha. Akkasuma immoo rakabootiidhanillee meeshaaleen asitti argitan kun abbaa hunda qaba tokko isaatiin. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana sallaa uffataallee diizaayinii bareedaadha. Haga duraa sanillee orijinaalillee yoo ta'uu baate qarshiin isaallee bareeda kuun waddadee qarshii 1,000 fi wayii galee jira. Inni kun ammoo tuyyuu qarshii 800 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Saayiziin xiqqaallee biyyu jira yoo barbaadan guddaallee qarshiin inni ittiin bitamu garuu hedduu bareedee namooti wanni isin beekuu qabdan gogaa hin ta'in malee argitanii. Akkuma sitti argitan kana jijjiiramee roga afreedhaan sallaan uffataa saayiziin isaa bareedaa ta'e dhufee jira. Isin sobuu hin barbaadu. Kuni gatiin isaa dabalee jira. Qarshii 800 kun ammoo tuyyuu 1,000 illee akka 1,300 illee orijinaalli isaanii jira. Inni kun jajjabina kaan hin ga'u. Maaliif jennaaniin dhugaa jirtu waliin himne bitattayyoo jaalattanii isiniin jedha. Haa ta'u malee kunoo hedduu bareedaadha. Akkasitti ammoo goggogaa caccabsanii miti laafadhaa dirra kennataa jechuu barbaadeeti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin sallaa barbaadanis tahe akkasuma immoo meeshaa hundaayyuu barbaadan wanni achi taa'aa hin jiru. Gatiin isaa dabala biyyarraa deema. Ani ammoo tuyyuu kuni ka firiijii Kadiijaati argitanii kun ka firiijii isiitiin xaawulaa firiijii isiitiin inshallah TV stand illee na biraa qabdi. Haliimaa jechuudha hordoftoota fi kana inni kun kan aaliyaati kan firiijii irra kaayatanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaan gara biraallee meeshaaleen aadaallee kunuu meeshaa aadaa hedduun na bira jira. Meeshaa kalarii kana ammoo zayitii namni hedduun jaalate ajajataa jira isiniin jedha. Meeshaan aadaa bichaan
gara meeshaa nama torbaattu na bira jira ka fudhatanillee akkasuma jira kan fudhannellee akkasumatti jira inshallah jalqaba irratti meeshaan ani herreega godhee herreega baatee jedhu meeshaa martiiti kazaalikaati fi Khadija ammoo amma deema maaliif jennaaniin zaalika osoo hin tahin Khadija fi Halima amma deema meeshaan isaanii herreegni xumuramee jira kan martiiti jalqaba irratti inshallah kan herreega baasu yoo danda'e ammoo viidiyoo ni waraaba yoo dadhabe ammoo homaa gochuu hin danda'u isin jedha wanni isin servisiisuuf kana guure amma saanii firiijii keessa kaayanii firee ni qaba firee shammoo akkam jechuudha of keessa ka qabu hedduu bareedaa waxii itti naqattanii firiijii kaawuu dandeettanii waan adda addaa baay'ee namatti tola inni kunillee baay'ee bareedaa ka ta'etu dhufee isin jedha namooti meeshaa ajajachuu barbaadan duwwaa 978 15 72 75 WhatsApp Telegramdhaan yeroo hundana argattanii yoo ammoo iimoodhaan bilbiltanii na dhabdanii nan komatina anatu banee cheekii godhee kaawiyaa isii kana jechuudha kunu kaawiyaa original baay'ee bareedaa ta'e gaafa saniif ammoo qarshii 4,500 naa fidanii isiniin jedha kana gadiillee hin jira kabiraa fidan ajajaan isinii galee kaawiyaa original yoo barbaadanii kun olaala inni irraa hin dabal asiin ammoo tuyyoon afuufama asiin ammoo tuyyuu kan bishaaniti isiniin jedha argitanii maaliif jennaaniin gaafa sanii kabiraa fidan ka akkanatti xiqqishuu akkanatti tokko saniin tokko isa san jijjiiree achirraa naa dhufe amma ammoo distii eeggataa jira inshallah yoo distii naa dhufe jedhe meeshaa isii herreega cufee kan himuuf ta'anillee bari yoo kunna jalaa ba'e ajaja biraa haaraya fuudhee bita jechuudha isinii galee yoo kunniin akka isin argitan kanan na biraa hin bayini bakka kaa'uun qabu ka bitee isinii jechuu barbaade namootiin amma haaraya ajajatanillee jira isallee bitee tokko tokkooti majliisa arabiyaa jira meeshaa aadaa hedduutu jira oduu hedduu furnichara hedduutu jira garuu osoo viidiyoo hin waraabin hedduu isaa galchaa jira keessumaan haadha erga maaliif jennaan hedduu biizii ta'uu irraa rakabootilee meeshaa gurgurtee jechuudha waraabaa oolu tokkoffaa bituu irraa si yeroo sirraa qisaasessa lammaffaa ammoo deemtee hojii hojjettu fiddu san yeroo sirraa guba itti aansuun bakka meeshaa kana yoo hin waraaba jedhe yoo xiqqaate jiini tokkoyyuu natti xiqqaate yaada sababbiin isaa baastee tokko tokkoon viidiyoo isaa waraabdee deebiftee ashayidee itti aansitee ammoo tuyyuu jechuudha kabinama biraallee adda addaan baastee yoo jette hedduu hin ulfaata kanaaf warrootiin na jaalattaniif na kabajjan like subscribe gochuun akkasuma ammoo tuyyuu share hiriyoota keessanii gochuun komantii jalatti mee yaada qabdan naaf laadhaa akkasuma ammoo akka rabbiin naaf laafisu waan hunda du'aa illee naaf hadhaa lafti gannaa isiniin jedha qorratu jira yookaan shimuu affeelannee yookaan qorsoo akaannee yookaan dinnicha affeelannee qorra ittiin dibbirtii bayaa jirra sababa kanaaf isinirraa bade malee hin baduu hin jira ani Zubeydaan isiniin jedhu isin jaaladha isin kabaja horaa bulaa nagaatti fayyaa fa'a akkuma asitti argitan kana meeshaalee magaazinaa namoota tokko tokkoon isinii hima viidiyoo gayyaasee gatii isaa waraabuuf ammoo tuyyuu meeshaa hodhaa babbareedaa ta'e ganna kana hedduu mimmiidhagaa ka ta'etuyyuu dhufee jira namootiin bitachuu barbaadanii fi akkasuma ammoo tuyyuu ajajachuu barbaadan qofti lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 1572 75 WhatsApp Telegraman carqii majlisaa carqii firaashaa majlisa arabiyaa fi hunda isaatu argachuu dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa heloo jechuudhaan rakabootiilee abbaa gadaatii fi rakabootii mastaawotii meeshaa aadaa ammayyaa biffee hunda isaa kallaaxaa fi meeshaalee manaa keessaa hunda isaatu